Ergaa ariifachiisaa namoota viizaan gadi bu'ee jiruuf namoota tikkeettiin citee jiru namoota viizaan achi ergameef kan karaa maktabaatiin fixatan irratti sababa siyoosiif jecha namoonni hedduun ammas rakkachanii jiru. Lammiileen biyya biraa lammii Itoophiyaa hojiif kan gaafataa jiran yoo ta'u biyyoonni hedduun ammas Itoophiyaa keessaa bahuun rakkoo qabaatee jira. Sababa hattoota Amaaraatiif naannoo dabuubitii wal qabate kan siyoosiin dhoksaan hojjetamaa ture ammas sababa sanaaf jecha mootummaan lammiilee nagaa karaa nagaan karaa seera qabeessaan fattaanyiin Oromiyaarraa dhufanii fattanan baratanii waraqaa ragaa jiraa qabatanii deemaaran addaan cituun haga uwwana namoonni hedduun akkan bararre godhe. Itti aansuudhaan sababa viizaan dhengeddaa kan ammallee hojiirran oolle xiqqoo umuriitti dheereffame yoo ta'u ammas irra deebi'ee akka wanni kun hojiirra oolu godhanii jiru LMC'n. Kanaafuu amma kan rakkoo hamaa warroota kontiraanni gadi bu'ee viizaan gadi bu'ee rakkoo uumee jiru siyoosiidha. Hattootaaf jecha lammiileen Itoophiyaa kan jijjiiramaaf jecha viizaan biyyoonni biraa viizaa ajajate viizaa argatanii jiran sababa siyoosiif jecha guyyoota 20 kan taa'aa jiran mootummaan waan kana akka sirreessu karaan banamuun karaan lammiileen akka deemanii jijjiiramanuuf kan banameef akka jiri deemanuuf sababa hattootaatiif jecha karaan kun cufamee siyoosiin ijoolleen hedduu bakka siyoositti rakkachaa jiraachuunii fi ammas haalli itti fatanamanii deeman danqaa ta'ee uummata rakkisaa jiraachuun kun rakkoo guddaadha. Mootummaan hattoota kana eddee jirutti haa qabu malee karaa nagaan warra Oromiyaarraa dhufanii fattanamaaran seera qabeessaan guyyaa 15 baratanii kan fattanamaaran guyyaa 20 baratanii kan fattanamaaran seera qabeessa waan ta'e jennaan ammas atattamaan akka murtiin itti kennamu. Wanni kun irra deddeebi'uudhaan lammiileen Itoophiyaa godaansa seeraan alaa duraan godaanaa turan akka itti deebi'u ajaja. Yeroo karaa seera qabeessaatiin xumurrachuu dhaban lammiileen Itoophiyaa godaansa seeraan alaa waggootan hedduuf Somaalee keessaaf Yamaniin qaxxaamuranii baharatti nyaatamaa turan ammas irra deddeebi'uudhaan karaa seera qabeessaa yoo dhumuu dadhaban yoo fixachuu dadhaban karaan itti yoo dheeratu gara sanatti qasheesha jedhani warroonni tokko irraa dubbataa jiran. Akka hubannuttis wanni kun ammas lammiilee Itoophiyaatti rakkoo hamaa uumaara. Hattoonni eessattuu haa ta'u hattoonni rakkoo kana godhan haa qabamanuu seera jara haa oolanu malee karaa seera qabeessaan warroonni baratanii dookumentii jara qabatanii seera qabeessaan fattanamaaranu akka deebi'ee sirraatuuf ammas mootummaa gaafanna. Itti aansuudhaan warroota viizaan gadi bu'ee irratti fi warroota duraan viizaan jaraa bu'ee jirudha. Warroonni viizaan hin bu'in ammas rakkoo keessa jira. Seerri haaraan bahe sun yeroon xiqqoo itti kennamu malee hojiirra kan oolfamaaru yoo ta'u viidiyoo kutaa biraatiin walitti deebina. Kanaafuu viidiyoo kana yeroo bakka hundatti waliin gahuun haalli siyoosii warroota viizaan gadi bu'ee tikkeettiin citee yookaan cituudhaaf jiru warroota kontiraanni jaraa gadi bu'ee viizaan dhahamee jiru paaspoortiin jaraa imbaasii galee viizaan dhahamee jiruuf haalli siyoosii erga seera qabeessaan baratanii seera qabeessa ta'e hammas asirraatuuf hattoonni dabuubiif Amaaraa kan waan kana hojjetaa turan amma yoo irratti dhaabatus mootummaan seera jara haa oolchu malee karaa nagaa warra baratanii deemaaranu ammas rakkisuun hin barbaachisu jecha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti galatooma.